بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو دبرتك كيست واي هجابة دبرت تنتوري هجابة كافر يكون هجابة مالف جبا وانجرو توكين مالف جبا كان جرو يرو بروتين اسمه ديبا اسمه جرو توري yeroon biroo sun amma kanaaf hijaaba maaliif kaafirri jibba kan jedhu gaafii dhiyeesseetiin dabre. Maaliif hijaaba kaafirri jibba kan jedhu deebii ufumaaf hin deebisa. Kaafirri wanni hijaaba jibbuu fi ayyuhal muslimuun muslimtoota kaafirri wanni hijaaba jibbuu fi fedhiin isaa hijaabni yoo dubartoonni hijaaba uffatan fedhiin kaafiraa hin guutamu li'annahu kaafirri sochiin isaa hundi shayxaana wajjin godha sochii shayxaanati ka inni godhu jechuudha maadaama annahu lam yuslim waan amantii islaamaa kana hin qabatiniin sochiin inni godhu sochii shayxaanati jechuudha. sochii shayxaanummaan immoo karaa kamiin dhufa karaa fawaaxishaatiin dhufa jechuudha. Shayxaanni wannummaan inni guddaan inni dalagu fawaaxisha jechuudha. Faahishummaa zinaa kana karaa kanaan dhufa shayxaanni jechuudha. Hijaabni immoo waan sanii fi satiriidha jechuudha. Waan san dhoorga jechuudha. Walitti dhiyeenya dubaraa fi dhiiraatti dhoorga jechuudha hijaabni kana dhoorga. Dubartiin islaamaa takka mana barumsaa hijaaba godhattee yoo dhayxe arguu hin danda'u warri shayxaanaa kuni arguu hin danda'u jechuudha. Ni sodaatan jechuudha. Ni sodaatan. Yakhaafuun yashma'izzuun qaamni isaanii hin hiikkatu jechuudha. Dubartoota islaamaa gaafa isiin kana uffattee hijaaba of gadhiiftee ofirraa ajaja islaamaa kana guuttee sossootu qalbii isaanii keessa laalaa takkatu itti dhaga'ama jechuudha. Laalaan sun maal barbaadu dubartoota islaamaa dubartoota kamuyyuu isaan harka irra kaayatanii hammatanii akkasi wajjin sossa'uu barbaadu jechuudha. Islaamummaan akkasan karaa seera qabeessa ta'e malee karaa gartee nikaahaatiin malee dubartoota tokkoo fi dubara tokkoo fi dhiirri tokko akka hin taanen wallaaluu fi waliin sossa'uu fi wajjin deemuu harka walirra naqachuu waltumuu jinni hin jiru jechuu shari'aa islaamaa keessa. Inni kun immoo gaafa lafarra gabbu'eetiin shari'aan islaamaa tatbiiqa godhamee muslimtoonni hijaaba godhatanii deeman booda dubartuma teenya tanaahuu hijaaba kana naqattee way dhabnaahi ka jedhu sodaatanii jechuudha. Silaa kuni osoo hinaaffaa qabaatanii silaa kuni dhiirummaa miti jechuudha. Dhiirri tokko jaartiin isaa hijaaba godhattee uffattee bareeffattee qaama ofii sattarattee yoo deemtee qalbiin isaa tasgabbaa'aa jechuudha. Kan hinaaffaa qabu. Kan hinaaffaa hin qabne immoo innillee dubartuma fedhe wajjin sosso'aa jaartiin isaallee abbama feete wajjin sossooti hinaaffaan hin jiru inni akka booyyeeti watakkallee ittiin dhagahamu jechuudha. Kana jibban kanaafi ajaja islaamummaa kana wanni isaan jibbaniif tokkoffaa kana jechuudha.